My name is Javed and I'm a student. Maqaan kee Javid jedhama. Barataadha. Gaaffii takka si gaafatu barbaada. Bakka tokkotti Qur'aan ilmi namaa spermii yookaan ammoo sanyii dhiiraa irraa uumamee jedha. Kun ammoo saayinsii ammayyaatiin walitti gala. Bakka biraatti ammoo ilmi namaa biyyee irraa uumamee jedha. Wanti kun ayatoonni Qur'aanaa walitti bu'uu isaanii hin garsiisu yookaan ammoo saayinsiin wal faallessuu isaa hin mul'isu. The brother posed the question that one place the Holy Quran says that human beings have been created. Obboleessi Qur'aanni bakka tokkotti ilmi namaa sanyii dhiiraa irraa uumame jedha. Kun saayinsii ammayyaatiin walitti gala. Bakka biraatti ammoo ilmi namaa biyyee irraa uumame jedha. Karaa saayinsiitiin mirkaneessuu dandeettaa? Kun walitti bu'iinsaa miti. Bakka tokkotti sanyii dhiiraa jedha. Bakka biraatti ammoo biyyee jedha jechuun gaafate. Akkuma haasawa kiyya keessatti ibsetti Qur'aanni suuratul Qiyaamaa suuraa 75ffaa aayaa 37 hanga 39tti ilmi namaa sanyii dhiiraatirraa uumamuu nuu hima. Kun waan saayinsiidhaan mirkanaa'eedha. Dabalataan Qur'aanni suuratul Hajj suuraa 22ffaa aayata 5 irratti nuti biyyerraa isin uumne jedha. Har'aan tana saayinsiin akka nutti himutti elementoonni qaama ilma namaa keessatti argaman cufti hammi isaanii xiqqaatee yookaan baay'atee biyyee keessattis argamuun isaanii mirkanaa'eera. Kanaafuu ilmi namaa biyyerraa uumame kan jedhus gama saayinsiitiin mirkanaa'eera. Wantoonni qaama ilma namaa keessatti argaman elementoonni qaama ilma namaa keessatti argaman hundi hamma guddaan yookaan xiqqaan biyyee keessatti argaman. Gaaffiin itti aanu kun walitti bu'iinsaa mitii jedha. Bakka tokkotti Qur'aanni sanyii dhiiraa irraa uumne jedha. Bakka biraatti ammoo biyyerraa uumne jedha. Kun walitti bu'iinsaa miti. Walitti bu'iinsa jechuun himoota lama kan walii hin galle jechuudha. Bakka takkatti wantoota waliin hin deemne jechuudha. Qur'aanni ilma namaa biyyee fi sanyii dhiiraa irraa qofa uumne hin jedhu. Bakka biraatitti suuratul Luqmaan suuraa 25ffaa aayaa 54ffaa irratti ilmi namaa bishaan irraa uumame jedha. Kanaafuu walitti bu'iinsa sadiitu jira jechuuf deemta. Saayinsiin ilmi namaa biyyee, sanyii dhiiraa fi bishaan irraa uumamuu isaa mirkaneesseera. Fakkeenya takka isiniif haa kennu. Hima tokko keessatti akkana jedhe. Shaayii danfisuudhaaf bishaan barbaada. Hima lammaffaa keessatti ammoo shaayii danfisuudhaaf baala shaayii barbaada jedhe. Kun walitti bu'iinsaa miti. Shaayii danfisuudhaaf lameenuu na barbaachisu. Shaayii mi'aawaa yoo danfisuu barbaade sukkaara itti dabala. Yoo shaayii aannanii barbaade ammoo aanan itti guddisee bishaan xiqqeessa. Haaluma kanaan Qur'aanni ilmi namaa sanyii dhiiraa, biyyee fi bishaan irraa uumame jechuun isaa walitti bu'iinsaa miti.